Waaqayyoo gaafa gamoo kana hundaa namoota kanaaf hiruu nuti eessa turree garuu jedhe. Hiriyyaan isaa isa gorsaa oole sun gorsiisaa bishaan gabatee irraa Abaye malo koya abaye malo Karra geesse maafolse nejalo Karra geesse maafolse dargaggoota lamatu karaa deemaa ture biyya fagoo ootuma deemanii magaalaa bareedaa tokkotti ba'anii bakkichi magaalaa haa fakkaatu malee baadiyyaas ni fakkaata. Baadiyyaa magaalaa fakkaatu yookaan ammoo magaalaa baadiyyaa fakkaatu agartanii beektu. Kan dargaggoonni kun argan garuu lamaanuu fakkaata. Akka baadiyyaa bosonaan uwwifameera, kuduraa fi muduraan faayameera. Garuu mana jabanaa qofaa gamoo dhedheeraa samiitti quba qabaa deeman hedduun guutameera. Miidhaginni isaa waan addaati. Afaan nama qabachiisa. Dargaggoonni lamaan kun karaa dheeraa dhufan irratti waan argaa fi qalbeeffachaa turan kaasanii haasa'aa turanii. Wal falmaa fi yaada wal jijjiiraa bakka addaa kana dhaqqabanii. Dargaggeessi inni tokko waan gaarii argaa dhufe hunda kaasee jireenya isaa abaara ture. Waaqayyoo maalumaa fi uumeen rakkisa laata? Nuti akka nama kaanii jiraachifnu immoo namoota jiraatanii ofii keenya akka jiraannuuf immoo namoota warra kaan akka jiraachisnuuf nu uume laata? Fi kan kana fakkaatan jechaa bakka kana ga'e. Hiriyyaan isaa inni biraan yaada isaa falmaa. Yaadi inni kaasaa jiru kun sirrii akka hin taane isaafis akka yeroon jiru. Guyyaa Rabbi jedhe, guyyaa Waaqayyo jedhe hunduu kan sirraa'u ta'uu kaasuun abdii kutuu of hin barbaachisu. Abdii kutuun jiraatti du'uudha. Namni abdii kute reeffa socho'uudha. Fi kan kana fakkaatan kaasee yaada gurbaa abdii kutee falmaa ture. Ammas magaalaa ajaa'ibaa kana gaafa argu dargaggeessi san ammas garaan boora'ee itti mufate. Akka aaruu gadduu fi abdii kutachuus ta'e itti fufees hiriyyaa isaatiin akkas jedhe. Waaqayyoo gaafa gamoo kana hundaa namoota kanaaf hiruu nuti eessa turree garuu jedhe. Hiriyyaan isaa isa gorsaa oole sun gorsiisaa bishaan gabatee irraa ta'uu lafatti gadi nammuu isa aarsee. Hiriyyaa yaada akkasii qabu waliin imala fagoo jalqabuu isaatti gadde waan godhus wallaale. Deebi'uuf karaa fagoo dhufaniiru. Utuu yaada isaa wal falmaa jiruu taappeellaa tokko arge. Maqaa waajjiricha tokkootu irratti barreeffamee jira. Utaalee harka hiriyyaa isaa isa mufatee jiru kana qabate harkisuun kallattii waajjirichaatti qajeele. Gaafa mooraa seenanii kutaa baay'ee akka qabu hubate. Agarsiiftuu waajjirichaanii agarsiiftuu taappeellaa adda addaa irra kaa'amtee jirtu hordofee gara kutaa tokkootti qajeele. Balbala dhiibee banee seene. Kutaa miti kan inni seene galma guddaadha. Dhukkubsattoota baay'eetu ciisee jira. Hospitaala guddaadha. Kutaan seenan kun immoo bal'inni isaa waan ajaa'ibaati. Namni baay'een ni aada.
inni kaan hafuura dheeraa baafachuu waan dadhabeef oksiijinii dhameeraa fi namtolcheen hafuurri kirkiraa jirti. Baay'een ammoo nyaachuu waan dadhabeef giluukoosii dhameeraa fi kan garaa nama nyaatu baay'eedha. Dargaggeessi harka riyyaasaa qabate kunis akka waan namni inni barbaadu yookaan gaafatu duraa badee riyyaasaa fuudhee dhukkubsatu keessa oliif gadi erga deemsisee booda gara moggaatti achi baase bakka dhukkubsattoota hundaa arguu danda'an irra dhaabee gaaffii gaafate. Waaqayyoo gaafa gamoo sana hundaa namaaf nutu eessa turre laata jette miti sila jedhee gaafate. Dargaggeessichi boquusaa oliif gadi raasee eeyyee jedhe. Namichi kun ammasitti fufe. Waaqayyoo dhukkuba kana hundaa uummata kanaaf hoggaa jiru nutu eessa turre laata ittiin jedhe. Namichi lafa keessa laale. Hiriyyaan sila jireenya isaa baaraa ture sun gad jedhee lafa keessa laale. Gaaffii fi gorsa sirriidha kan ergaa qabudha. Yeroo hunda kanneen nuun olii qofa ilaalla uumaas komannaa. Kan nuun gadi jiran hin ilaallu utuu kan miilla hin qabne akka jirru yaadannee kophee dhabne jennee hin boonyu. Uumaas galata dhoowwannu. Mee hundi keessan amantii qabdaniin waan qabdaniif galateeffadhaa. Isa xiqqoo galateeffachuu danda'eetu isa guddaaf galateeffata. Kanaafuu waliif yaaduu qabna. Galatoomaa. Asumaan itti fufee dheengadda yeroo darbe keessa yeroo na dhukkubeetti warri fageenyarraas ta'e dhiyoorraa bilbilaan naa bilbilaa turtan, naa barreessaa turtan, yaada adda addaa dhiyeessitanii jajjabeessaa turtan hundi keessan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa. Nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa. Hordoftoonni chaanaalii Tulluu Coqorsaa hundi keessan guddaa galatoomaa. Yeroo muraasa ta'eef adda bannee turre. Kana booda walitti deebinaa. Viidiyoo kan akka dhaggeeffattanii xumurtaniin laayikii cuqaasuu hin dagatinaa. Warri mana kanaaf maatiin ta'in jirtan egaa maal eegdu osoo sabiskiraayib gootanii maatiin ta'in hin deeminaan affeerraa keenya. Viidiyootti aanuu walitti deebinaa. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaa. Oromummaan miidhaginaa, jaalalaa, nagaatti Oromoo koo.